dirree taphattoonni urjiin maqaa biyya isaanii ol kaasuuf cichan waltajjii guddaa addunyaan waggaa afuriin hawwiin eeggattu waancaa addunyaa. Dorgommii seena qabeessi barana hirmaannaa biyyoota 48 eegale amma impaayera kubbaa miilaa 4 qofatti galeera. Spain, France, Argentina fi England qofa. Ronaldoon imimmaan haqachaa waltajjichatti nagaa dhaammate. Neymaaris dhamaatiin miidhamaan wallaansoo qabaa mul'ise. Xumurar imimmaan roobsuurraa isa hin baraarre. Maashinni goolii oomishu fakkiin Vikings Erling Haaland meeshaa safaretti safarameeraaf. Tikkeettii imalaa Biraazilotaaf mureen ofiis faana isaanii hordofee marroo tokko caalaa osoo hin imalin bidiruu ittiin simboo waancaa addunyaa ta'aniin Noorweeyitti dachaan. Ijiptiifis atakaaroon wabii hin taane haqa dhabne jechaa harka wal jala qaxxaamursuun mallattoo diddaa mul'isaa mormiin gara qe'eetti galan. Gareewwan biyyaalessaa ardiilee jaarraa walitti dhufan wal harcaasaa ardiilee lama qofaan ga'an. Biyyoonni Afrikaa abdatamanis suuta harcaa injifatamuu Morookoon guutummaatti keessaa gaggeeffaman. Qopheessitoonni waancaa addunyaa baranaa Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaanis dhiibbatanii 16 keessa galanii achumaan nagaa dhaammachuun warra hafan keessummeessuu qofatti deebi'an. Gareewwan biyyaalessaa ardii Awurooppaarraa hirmaatan Spain, Firaansii fi England akkasumas tokkittiin Laatiin Ameerikaa, Arjentiinaan gareewwan moo'uun itti ulfaata jedhaman hunda injifachuun walakkaa xumuraaf gahaniiru. Spainii fi Firaans roobii immoo Arjentiinaa fi England morkii cimaa taasisuuf eegamu. Egaa biyyoota arfan kana keessaa biyyoota kam lamaantu xumuraaf darbee dilbata dhufu uffannaa taphattootaa yookaan fooyituu haaraan addunyaa raajuuf jira laata? Darbii Aybeeriyaan diktaatar Imbaappee moo ola deemaa qaxalee Lamiin Yamaaltu mirgaan galalaata? Abbaa Baalaandoorii bara darbee Deembeeleetu raajii hojjetamoo Meeriinootu akkuma taphoota lamaan darbanii daqiiqaa xumuraa irratti biyya isaa baraaree xumuraaf gaha jettanii tilmaamtu? Firaans galchii 2-0 Morookoo mo'uun, Speen ammoo Beeljiyeemiin goolii 2-1 injifachuun tapha walakkaa xumuraaf darbuun kan yaadatamudha. Gareen biyyaalessaa lameen tapha xumuraaf darbuuf darbii Aybeeriyaan morkiin borgalgala istaadiyeemii Teeksaas Daalaasitti taphatan hawwiin eegama. Roobii dhufu immoo Arjentiinaa fi England kottee wal maruuf jiru. Biyyi Maaraadoonaa Arjentiinaan imala gara waancaa afuritti taasisaniin morkii jibbaachisaaf eegamu. Urjiin addunyaa Liyoonel Meessiinis waancaa bara 2022tti gonfate lammeeffachuuf tapha akka maashinaa sana addunyaa daawwachiisa jedhameetu eegama. Ammoo Harry Kane harka kennaare motorri gidduu Beelingaam dhaabbatee ilaalaare matuma. Egaa roobii halkantu tilmaama kana gara tokkotti baasa. Taphoota nuusa xumuraan England goolii 2-1 Noorweeyin mo'uun, Arjentiinaan immoo galchii 3-1 Siwiizerlaandiin injifachuun tapha walakkaa xumuraaf darbuun isaanii ni yaadatama. Waancaa addunyaa baranaan gareewwan biyyaalessaa kamtu xumuraaf gaha jettu? Tarii Firaansii fi Arjentiinaan xumuraaf gahanii diraamaa waggaa arfan kanaa irra deebiin addunyaa daawwachiisuu laata? Tilmaama keessan nuuf barreessaa.